oduu teenyaa jalqabaatiin hidhattoonni TDF ammas wayyaanee mormuun hiriira guddaa gaggeessaa jiru jedhame. Waraana waggaa lamaa Tigraay keessatti gaggeeffame raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbachaa kan turan humnoonni TDF amma immoo waraana hin barbaannu jechuun daandii gubbaatti hiriira mormii gaggeessaa akka oolan himame. Waldhibdee Tigraay keessatti wayyaaneef waraana TDF jidduutti hammaate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Eertiraa waliin marii gaggeessuudhaaf qophiidha jechuun ibse. Ta'us garuu Itoophiyaan hawaasni addunyaa Eertiraa irratti dhiibbaa akka godhu waamicha ifaa taasifteetti. Waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa irratti haasawaa jabaa taasifame ni dhageessu. Oduu itti aanuun guyyaa guyyaan Itoophiyaa doorsisaa kan ooltu Ijipti ammaas Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf of duuba hin deebi'u jechuun akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Ijipti Badrii Abdallaati dhimmi hidha haaromsaa Itoophiyaa yeroo murteessaa irra ga'uu fi diigamiinsi marii dhaqqabeeraa jedhan. Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin hidhattoonni TDF ammas wayyaanee mormuun hiriira guddaa gaggeessaa jiru jedhame. Waraana waggaa lamaa Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa dura kan dhaabbatan humnoonni TDF amma immoo waraana hin barbaannu jechuun daandii gubbaatti ba'uun TPLF mormaa akka oolan himame. Waggaa lamaaf waraana keessa kan turteef waggaa 3 dura waraanni dhaabbatee waliigaltee Piriitooriyaatiin hafuura kan baafatte Tigraay ammas dogoggora hamaa wayyaaneen raawwachaa jirtuun gara waraanaatti deebi'aa akka jirtu gabaasaaleen bahuu erga jalqabanii bubbulaniiru. Tibbana garee wayyaanee naannoo Affaar cabsee seenuun raawwateen yoo xiqqaate gandoota 6 seeraan ala kan to'ate yoo ta'u ammallee gandoota kanneen TPLF gadi hin dhiifne jedhameera. Haga ammaa sababa waraana kanaatiin yoo xiqqaate namoonni 18,000 ol buqqaafamaniiru. Waraana TPLF bante booda mootummaan federaalaa haleellaa diroonii raawwateen humnoota TPLF kan TDF jedhamanirraa lakkoofsaan 16 kan ta'an hidhattoonni akka ajjeefaman Ajaansi France Press gabaasee ture. Waraana torbaan dabre wayyaaneen bante sana booda naannoo Tigraay irratti haleellaa diroonii mootummaan federaalaa raawwachuu booda ummanni Tigraay immoo sodaa biraa keessa jira jedhame. Waraanni 2022 dhaabbate kun bifa haarawaan Tigraayitti ka'uu mala kan jedhan ummanni Tigraay magaalaa Maqalee dabalatee magaalota Tigraay kaan keessa maallaqa qaban baafachuun gara bakka biraatti deemaa akka jiran gabaasaaleen idil addunyaa mirkaneessaa jiru. Waraana ammaa kanaaf abbaan wayyaaneef Shaabiyaa ta'uu kan himatan ummanni Tigraay waraana kana akka hin barbaanne ibsuun mootummaan federaalaatiif TPLF rakkoo isaanii waraanaan caalaa karaa nagaatiin akka hiikkatanis gaafachuu irratti argamu. Kun kanaan osoo jiru gareen waraana amma dhalatu kana irratti ni hirmaatu jechuun wayyaaneen abdatte kan TDF yookaan hidhattoonni TPLF kun waraana mormaa jiru jedhame. Inumaa waraana amma duraatiif illee beenyaa gaafachuu eegalu gabaasaaleen Tigraay irraa bahan ni mirkaneessu. Waraana amma Tigraayitti dhalachaa jiru jidduutti guyyaa har'aa hidhattoonni TDF kan armii 15 jedhamanii fi waraana amma duraatiin guddoo miidhaman magaalaa Adigraat keessatti hiriira gaggeessaa akka oolan himame. Akka gabaasaaleen achii bahan jedhanitti taanaan dhaadannoowwan garee waraanaa kun dhageessisan keessaa gaaffii keenya deebisaa amma booda waraana tasuma Tigraayitti hin barbaannu nuti TDF taanullee waraanatti seenuu hin feenu jiraachuu barbaannu wareegama bu'aa hin qabne kaffaluu hin barbaannu jechaa akka turan viidiyooleen achii bahan ni mirkaneessu. Waraanni TDF armii 15 jedhaman kun loltoonni biraa kan TDF illeen fakkeenya isaanii hordofuun qabsoo isaanii akka cimsan waamicha dhiyeessaniiru jedhame. Humnoonni waraanaa kan TDF kun amma duraas gaaffii miindaa wal qabatu hiriira gaggeessaniin gaafachaa turaniiru. Akkasumas ammoo waraana biraa dhalatu akka irratti hin hirmaanne TDF ibsaa turaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad illee paarlaamaa irratti dhiyaachuun dhimma kana yoo dubbatan gaafiin TDF gaafii haqaa ta'uu kaasanii addatti ammoo waraana mormuun humnoota kana
waan jajjabeeffamuudha jedhanii turan. Bulchaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti hooggantoonni naannichaa kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu miindaa mootummaan federaalaa naannichaaf ramadu waraana qofa irratti qisaaseessaa jiran jechuun himachuunis ni yaadatama. TDF gama isaaniitiin miindaan gahaan ammallee nuuf kaffalamaa hin jiru jechuun waraana gara fuula duraa irrattis akka hin hirmaanne dabrees ammoo beenyaa amma duraa TPLF akka kaffaltu gaafachuu itti fufaniiru jedhame. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Eertiraa waliin marii gaggeessuudhaaf qophiidha jechuun ibse. Ta'us ammoo Itoophiyaan hawaasni addunyaa Eertiraa irratti dhiibbaa akka godhu waamicha ifaa taasifteetti. Kun kan jedhame foorumii guddaa har'a magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti ture. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos haasawaa jabaa kana kan taasisan foorumii imaammata dhimma alaa Horn Review fi Yuunivarsiitiin Finfinnee waliin ta'uun qopheessan irrattidha jedhame. Sagantaa kanarratti miseensonni hawaasaa addunyaa, dhaabbilee waldaalee siivikiitii fi miidiyaalee walitti fiduun imaammata alaa Itoophiyaaf ilaalcha guddina gaanfa Afrikaa ilaalchisee biyyattiin qabdu irratti marii xiyyeeffate akka ta'e eerame. Keessumaa haala Itoophiyaaf Eertiraa irratti marii xiyyeeffatee gaggeeffamedha jedhame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos saganticha irratti argamuun haasawaa taasisaniin imaammata alaa Itoophiyaan dursa kennituuf bal'inaan akka ibsan eerame. Haaluma kanaan Geediyoon biyyattiin nagaa tasgabbiiftumsa naannoo dagaagsuudhaaf kutannoo qabdu mirkaneessaniiru jedhame. Mul'ata Itoophiyaan ida'amuu diinagdee naannoo, dandeettii misooma waliiniitii fi hiree waloo uummattoota gaanfa Afrikaa cimsan ibsuun qormaata waliinii furuu fi guddina diinagdee itti fufiinsa qabu fiduudhaaf marii fi wal hubannoon biyyoota ollaa jidduutti taasifamu murteessaa ta'uu Dr. Geediyoon akka hubachiisan eerame. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa gocha aggaammiif rakkina mootummaan raawwateen hammaataa dhufeera kan jedhan Geediyoon Ximooxiyoos hariiroo Itoophiyaan Eertiraa waliin qabdu ifatti yeroo duraatiif balaa jala galuus ministeerri kun kaasaniiru. Dhiibbaa cimaa fi sarbamiinsa abbaa biyyummaa qulqullummaan naannoo ishee irratti guyyaa guyyaan raawwatamus Itoophiyaan of eeggannoo olaanaadhaan waan adeemaa jiru ilaalaa jirti jedhan Geediyoon Ximooxiyoos. Of qabuun akkanaa yookaan of eeguun akkanaa kun Itoophiyaan nagaaf dursa kennuu filachuu ishee kan calaqqisiisu ta'uu cimsanii ibsuun haalli kun yoo itti fufe biyyattiin akka hin obsine akeekkachiisaniiru jedhame. Sarbama daangaa ifatti raawwachaa kan jiru ammoo Eertiraa ta'uu ifatti kaasan. Hawaasni addunyaa Eertiraan sochii naannicha keessatti tasgabbii dhabsiisuu itti fufte irraa akka of qusatu dhaabsisuu qabaa kan jedhan Geediyoon Ximooxiyoos Eertiraan mala ijaarsa nagaa fi ida'amuu naannichaa waliin wal simu akka fudhattu ministeerri kun dhaamaniiru. Michoonni idil addunyaa mootummaan Eertiraa imaammata dogoggoraa Itoophiyaaf naannicha irratti qabu irraa akka of sirreessu tarkaanfiiwwan xixiqqoo qabatamaa ta'an garee garee ifaa tumsa qabuutti akka fudhattu akka jajjabeessanis waamicha dhiyeessaniiru. Geediyoon Ximooxiyoos haasawaa taasisaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaaduun sababoota barbaachiseefillee arra bal'inaan ibsaniiru. Uummata miliyoona 130 ol ta'eef ulaan galaanaa maal akka ta'e keessumaa diinagdee ishee irratti bu'aa inni argamsiisuu danda'u Geediyoon Ximooxiyoos kaasaniiru. Galaana seenuun karaa nagaatiin ammatti ni barbaachisaa jedhu Geediyoon. Waldhibdee sababa kanaan ka'e irratti keessumaa Itoophiyaan dhimma buufata dooniitiif ulaa galaanaa erga kaaftee booda hariiroon mootummaa Eertiraa waliin jiru daran hammaachuu kan ibsan Geediyoon Ximooxiyoos mootummaan Eertiraa nagaa fi misooma Itoophiyaa booreessuudhaaf sababa kana godhatee rakkina adda addaa guyyaa guyyaan Itoophiyaa irratti raawwachuu fi baandoota biyya keessaa fayyadamee balaa geessisaa jiras jechuun himataniiru. Walitti bu'iinsi biyyoota jidduu jiru diinagdee dabalatee dameewwan birootiin tumsa biyyoota lamaaniitiif naannootiin hiikuun akka danda'amu immoo ibsan. Immoo jedhan Itoophiyaan guddina diinagdee ishee itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf ulaa galaanaa argachuu qabdi jedhan. Haasawaa isaanii hordofuun marii paanaalii gaggeeffame irratti hirmaattonni dhimmoota imaammata adda addaa gaanfa Afrikaa waliin wal qabatan irratti ministeerichaaf gaaffii kaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximooxiyoos deebii bal'aa kennaniin ejjennoo Itoophiyaan nageenyaa fi ida'amuu naannoo irratti qabdu daran ifa taasisaniiru. Haa ta'u malee deebiiwwan isaan kennan bal'inaan ministeerri dhimma alaa biyyattii gama fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin hin qoonne. Haasawni Dr. Geediyoon Ximooxiyoos bal'inaan viidiyoon qoodamuu baatus barreeffamaan kan dhiyaate hagana ture. Garuu waltajjii sanarratti wantoota ministeerri dhimma alaa kun kaasan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee
Eertiraa waliin haasa'uudhaaf Itoophiyaan qophiidha jechuun kan mirkaneessan akka ta'e eerame. Namoonni waltajjii sanarratti hirmaatan ministeerri dhimma alaa kun haasa'uu taasisaniin Itoophiyaan ammallee karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuu akka barbaaddu cimsanii kaasuun kanaaf ammoo Eertiraa waliin marii akka taasisuuf fedhii qaban hubachiisaniiru jedhameera. Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee Eertiraa waliin marii godhuudhaaf qophiidha yoo jettu inni ammaa kan jalqabaa miti. Oduu biraatiin guyyaa guyyaan Itoophiyaa doorsisaa kan ooltu Ijipti ammaas Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf of duuba hin deebi'u jechuun akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Ijipti Badri Abdallaati dhimmi hidha haaromsa Itoophiyaa yeroo murteessaarra ga'uuf diigamiinsi marii dhaqqabaa jiraachuu ibsan. Mariin Itoophiyaa waliin taasifamu waggoota 13 oliif marii bu'aa hin qabne ta'uu isaatiin akkasumas ammoo xumuramuu laga Abbayyaatiin wal qabatee mariin biyyoota lamaanii amma sadarkaa du'aa irra ga'uu ibsan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii televezyiinii Al-Nahariif irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin waggoota 14 ol dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatee Itoophiyaa doorsisaa kan turte Ijipti amma immoo hidhi kun fulbana 9 eebbifamuu hordofee guyyaa waa'ee hidha kanaa irratti ibsa kennuu itti fufteetti. Haaluma kanaan Badri Abdallaati Ijipti marii kana irratti amanamummaa gaariidhaan amma dura akka bobbaate himanii gama Itoophiyaatii garuu dirqama hin jirre nurratti fe'uudhaaf yaalii godhameetu marii kana gufachiisaa ture jedhan. Abdallaatiin itti dabaluudhaan mootummaan Ijipti dhaabbilee isaa hunda waliin mariin Itoophiyaa waliin godhamu guutummaatti daandiin isaa cufamu isaa labsuu irratti tokko ta'eera jechuun himan. Kaayiroon nageenya biyyaalessaa yookaan nageenya bishaanii isii irratti miidhaa dhaqqabuu malu kamuu irraa of eeguudhaaf haala lafarra jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirti kan jedhan Badri Abdallaati. Dabaluudhaanis Ijipti akkaataa seera addunyaatiif chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin dantaa bishaanii isii ittisuudhaaf mirga guutuu akka qabdu ibsaniiru. Kanaafis dantaan bishaan isii yoo tuqame Ijipti tarkaanfii fudhachuu ni dandeessi jechuun akkuma amma dura xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessan keessatti jedhan arraas ibsan. Ameerikaa dabalatee hawaasni addunyaa biraa ejjannoo Ijiptiif bu'uura seera qabeessa ifa ta'e guutummaatti akka beeku ibsaniiru. Dhimma hidha haaromsaa irratti qindoomina Suudaan waliin taasifamu ilaalchisee yoo dubbatan Badri Abdallaati ejjannoon Ijipti adda durummaadhaan dantaa Suudaan illee kan tajaajiludha jedhan. Itti aansee dantaa Ijipti illee waan tajaajiluuf ejjannoowwan Kaayiroof Kaartum jidduu jiru guutummaatti kan wal simu akka ta'e eeran yookaan ammoo fedhiin nutii fi Suudaan qabnu guutummaatti dhimma hidha haaromsaa irratti tokko jechuun dubbatan. Tarkaanfii hidha haaromsaa irratti Itoophiyaan gama tokkoon fudhatte qindoomina dhabu jechuun ibsanii Badri Abdallaati haala amma jiru kanaan Itoophiyaan bishaan yeroo barbaadde qabu yeroo kaan ammoo nutti gadi lakkisuun jalqaba Suudaan irratti achii booda ammoo Ijipti irratti miidhaa guddaa geessifteetti jechuun muuxannoowwan amma dura yaadachiisaniiru. Abdallaatiin imaammattoonni gama tokko bishaan Abbayyaa irratti fudhatamu kun itti fufuu akka hin dandeenye cimsanii dubbataniiru. Sababiin isaas hireen Ijiptii fi Suudaan walitti hidhamu akkasumas ammoo dantaan jara lamaanii kan addaan hin cinneef gargar hin baane ta'uu eeran. Qindoominni gama lameenii sadarkaa olaanaatti guyyaa guyyaan dabalaa jira. Kanaaf ammoo Itoophiyaa irratti dhiibbaan goonu imaammata Itoophiyaa ni kuffisaa jedhan. Waraana Suudaan ilaalchisee waraana amma Suudaanitti itti fufee jiruuf ajjeechaa Daarfur keessatti raawwatamaa jiruun qabeenyi uummata Suudaan sirnaan barbadaa'aa jira jechuun waan kana arguun onnee keenya cabseeraa jedhan. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf ammoo waraanni hammaataan deemaa jiru kun qabeenya uummata Suudaan balleessuu waan itti fufeef dabreessa ammoo tokkummaa Suudaan illee balaaf saaxilaa waan jiruuf sodaa keessa jirraa jedhan. Ibsa isaaniitiin lola kana itti fufuun hunda keenyaaf dhukkuba ta'uu hubachuun gaariidha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Ijipti. Ammatti Suudaan abbaan biyyummaa isii balaa jala jira. Karoorri qoqqoodiinsaa Suudaan keessatti adeemaa jiru fudhatama hin qabu kan jedhan namni kun ummata Suudaan dabrees ammoo ummata Ijiptiif wanti kun balaa guddaa ta'uu eeraniiru. Sababni isaatis wanti Ijipti keessatti ta'u kamuu Suudaan irratti dhiibbaa akka qabu kaasanii wanti Suudaan keessatti ta'us ummata Ijipti irratti dhiibbaa qaba jechuun dubbatan. Deeggartuun Abdul Fattah Al-Burhaan waraana Suudaan keessatti gaheen Ijipti amma dura guddaa ta'uu deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.